بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكري إرجع صلاة تمرن بودا جدام. ذكرين إرجع صلاة تمرن بودا جدام ماليدا. إن شاء الله فيديو كنا هم الأمات إلالا keessattuu gama dhumaatti waan addaa tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Wanta hedduun namaa hin beekne inshaallah viidiyoon kun waan sirriitti isin fayyaduuf sirriitti dhaggeeffadhaa. Kallattumaan gama zikrii erga salaataa booda xumuran jedhamuutti adeemnaa jechuudha. Jalqaba viidiyoo kana eegaluudhaan dura akka viidiyoon kun namoota hedduu bira ga'uuf laayik godhaatiin eegalaa. Akkasumas namni haarawaa taatan kan duraanis osoo sabskiraayib hin godhin nu hordofaa jirtan sabskiraayib godhaatiin viidiyoo kana barnoota amantii kan nuti kenninu wajjiin itti fufaa isiniin jenna. Kana maqaa rabbiitiin isin gaafannaa. Kallattumaan gama zikrii salaata booda jedhamuutti haa adeemnu. Jalqabaa erga salaataa xumurree booda maal jennaa? Yeroo sadii astaghfirullah. Yeroo sadii maal jennaa? Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah jechuun maal jechuudha? Yaa Allah, araarama kee barbaadaa jechuu. Dogongora garaagaraa kan salaata keessatti raawwadhe akkasumas wantoota narraa argame hundaaf araarama kee barbaadaa jechuu. Itti aansinee maal jennaa? Allahumma anta salaamu wa minka salaamu tabaarakta yaa dhal jalaali wal ikraam. Hiikkaan isaas maal jechuudha? Yaa Allah, ati nagaya. Nageenyis sirraa namaaf dhufa. Tabaarakta guddatte qulqulloofte yaa dhal jalaali wal ikraam. Yaa Rabbii abbaa guddinaatiif kabajaa. Ka kabajaan siin maltu Rabbii guddatte ati qulqulloofte guddattee jechuudha hiikkaan isaa. Itti aansinee zikrii kana jenna. Laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التسنيف دي بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Hiikkaan isaas maal jechuudha? Haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru. Lahul mulku wa lahul hamdu. Aangoonis faaruunis Allahi qofaaf malaa jechuu. Wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Allahin waan hundarrattuu danda'aadha. Allahumma laa maani'a limaa a'xayta. Yaa Allah, waan ati namaaf kennite namni nama dhoorgatu hin jiru. Walaa mucxiya limaa mana'ata. Waan ati nama dhoorgatte immoo namni namaaf kennu tokkochiyyuu hin jiru jechuudha. Walaa yanfacu dhal jaddi minkal jaddu. Abbaa qabeenyaa nama qabeenya qabu, nama jabummaa qabu, jabummaan isaa qabeenyi isaa sibiratti waa takka hin fayyaduu jechuu. Dhugaadha subhaanallah. Itti aansee zikrii kana jenna. Laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. التسنيف دي بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هي كان اساس مال جچورا كان غبرمان الله ملئ هنجرو. انغونيس فارونيس isa qofaaf mala jechuu. Allahin waan hundarrattuu danda'aadha. La hawla wala quwwata illa billah. Mallis jabeenyis tarabbii qofa. Abbaan malaa, abbaan jabeenyaa ka dandeettii qabu Allahi qofa jechuudha. Laa ilaaha illallah haqaan gabbaramaan Allahi qofa. Walaa na'budu illaa iyyaahu. Allahi malee waan biraa hin gabbarru. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sanaa'u al-hasan. Tollis
galannis hundumti isaayyuu faaruun qulqulluu ta'e faaruun jabaan illee kan eenyuti kan Allahi qofa. laa ilaaha illa allaahu mukhlisiina lahu ddiina walaw kariha alkaafiruun. Haqaan gabbaramaan Allahi malee hin jiru. Jecha kana qulqulleessinee Allahi qofaaf jenna. Haqaan gabbaramaan isa qofa akka ta'e osoo kaafiran illee ka jibbaniiti. Zikrii kana jennaa yaa'u irra deddeebitanii yoo dhaggeeffattani inshaallah isiniif salphataa irra deddeebi'aatiin dhaggeeffadhaa. Ittaansee zikrii kanniin jenna. Quba keenya irratti subhaanallah yeroo 33, alhamdulillah yeroo 33, allahu akbar yeroo 33. 33 eduu 33 66 eduu 33 99 dhibba guutuuf takkatu hafe isii eenyu itti guunnaa laa ilaaha illa allaahu wahdahu laa shariika lahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa calaa kulli shay'in qadiir jennee dhibba guunna. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Subhaanallah jechuun Allahiin qulqullaa'e, alhamdulillah jechuun faaruun hundi kan Allahiit rabbiif malaa jechuu, allahu akbar jechuun rabbi guddate jechuu. Akkasii kallattii kanaanis jechuu dandeenya. Kallattiin biroos ni jira. Feenu kanaan jenna. Feenummoo kallattiin biroos ni jira. Inni maali? Subhaanallah yeroo 33, alhamdulillah yeroo 33, allahu akbar yeroo 34. Waliigala meeqa ta'a? 100 ta'a kunis. Kallattiin biroos ni jira. Kanaanis dalaguu dandeenya. Subhaanallah yeroo 25, alhamdulillah yeroo 25, allahu akbar yeroo 25, laa ilaaha illallah yeroo 25. 25 baay'isuu 4 100 ta'a jechuu. Feenu akkanattis jechuu dandeenya. Kallattiin biroos ni jira. Kuni baay'ee salphaadha. Innis maali? Subhaanallah yeroo 10, alhamdulillah yeroo 10, allahu akbar yeroo 10. 10 baay'isuu 3 30. Akkanattis jechuu dandeenya. Nabiyyi keenya irraa sallallahu alaihi wasallam akkaataa kanaanis dhufee jira jechuu. Hadiisni zikriiwwan kanniin ibsan hundumti isaaniiyyuu hadiisa sahiha, hadiisa sirrii ta'anidha. Kanaaf kallattiilee afran kanniin keessaa kallattii isiniif mijateen zikrii godhuu dandeettanii itti fayyadamaa, sirritti jedhaa, irra deddeebiidhaan viidiyoo kana dhaggeeffadhaa akka isiniif galuuf akka isiniif qabatamuuf jabaadhaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti nuuf dhiyeessaa. Namni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. jabaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.